السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المان رومو الدنيا رتي أرقمتن هندي كيساني نجني في بكم جرتن سناجا وجتة مجاسرتي أقرتني كنا وقاش ناولين جراتي نيتي سهلا نقولتي ناوجين جرات شاتوري أنا دوبرتي برانا رتي في دي ولولي تو قدان كي من كيس جرو إتوني كافي أنا رامبوسين تو قدا كونان كي دوبرتي برا في دي من تولغل فتنا نيسه كابجان كذا توريني مالك براك أبهريالا سعودي كم كودا شمبرا كبان بريكي أنا كني كودا كونا كني كراماتي ساتين كرهيوت ساتين كرهيوت كوتين كرتي سددبي علنا ناس فراجرا سينجيسا سينك أبسيسا لبوك يا حصولات دجران أنا واتو كتير أنا نرومو مجا كنا تبتينغا فتماني مالي في غنما غلغلنا دور ساجرا سينجيسا بريكي يا غافت دمالي أنا واسطي بلليسي تكون كابوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدم بوروميا عند فيديو لقيت نبرة سامو منونيشنو لما تلوني ساوتش زي لما تايتو لج أمس تامت كاني كانورال يا هلال مستو أدرجون كاني كاسنور نبرة زاري لاي تتعلن سيت دربوبي تتعلن بيتي وست نكاية سايورد سيت بيتي وست أمتتو أسكبتو هيكاية سايستين ገንዘብ አለኝ እሱ ጋር 15000 ሪያል እንዴት ሰርቼ እንዳመጣሁት እኔ ነኝ የማውቀው። ዳኪሜ ሽንት ቤት አርጌ ምግብ ሰርቼ እና ሐቄን ስጠኝ ስለው አሁን ያስፈራራኛል። እገልሻለሁ፣ አሲዝሻለሁ። እሱ ወረቀት አለኝ፣ ወረቀት የለኝም። ስለዚህ በጣም ያስፈራራኝ ነው። እኔ ራሴ ህይወትም ፈርቻለሁ። የሰው ሀገር ነው ያለኝ፣ ዘመድ የለኝ፣ ቤተሰብ የለኝ፣ ከጎኔ የሚቆም اتكنون ترى شيء أنا وار باي سنكراسي سيتي أوف بيتني ترتني إن كني تنجنة يادا ترى كررت ديف تنجنة لكانم نياتا ماجرا فيديو نكمل جدو هني نموتا ككيدي كنا تكوتشون تين كوماتا متو على كنا سوداتي تا أجرا نفكاتا كم تجدو كنتي أبا مناتا دبرتي وفي وجنجرا تو هذا منا وفي namni video gaafni waraabesan irra biradeemu qabda turte jootti maalifi haada mana ofii namni ija ofiitti ilaalee wajjin jiraata malee wanni ni video si waraabuuf wayin jiru gabaarri si olchesi gurguruun barbaadu kun immoo siistema hattuu keessaa tokko yoo beeytan gizeetti daaritti seentan namni hattuun awwaluma gize maatii dhuftee isatti dabalamte yakka akkana gugurda katiin sammuu irratti rakkoo nama kaa'u akka namni hin dubbanne akka namni hafuura hin baafanne nama godhu namarratti hojjetaa jechuudha. Dhiiftanii biraa deemuu turtan. Lammata abbaa manaa erga heerumtanii yoo hojiileen hojjetan isin hin jedhan kaa'een jettanii abbaan manaa kun erga isin fuudhee hojjechiisee hojjetee dayfee fidee isin mana kiraa kafalee isin horatu yoo hin dandeenye taate maa isin fuudha gaafin kiyya tokko. Isin immoo erga itti heerumtanii didaarii qabattanii namicha kana mana dhiiftanii inni mukayyiba jala ciise mana arabaa daytanii sa'aatii 16 akkas dalaydanii saa kana fakkaatutti saa 16 dalaydanii maallaqa kana fiddanii maa itti kennitan maa dalaydan immoo gaafin ansirraa qabu maaliif maallaqa keessan itti kennitan erga itti kennitanii mana wajjin ijaarra makiinaa wajjin bitan uuma fedhe yoo haa godhu namni kun godhe wanni inni godhe kun immoo beeyta qabeenyi inni ittiin bite jira. yaa nama fakkeenya maallaqa kana narraa fuudhe jechuun duratti walii galteen ati qabdu maaltu jira fakkeenya amma jechuun akka nama normaala tokkootti yoo laalle dubbii kana namicha san illee beeku sillee harruma si arge dhugaa dubbachuuf garuu dubartii yoo nyaatamtu wanillee garaan nan danda'u namni kun yoo maallaqa kee kana makiinaan na jalaa tabalashe sii deebisa jedhee fudhate. Oda akkasii miti warraa fi abbaa manaa ta'ee jennaan dirqama maallaqa kennuun kun waan wanta jedhuun qabu oda. Fakkeenyaaf amma ati qabu tokko dubbachuun barbaada dhiifama. Samira. Na dhagaartan? Si dhagaa jira. Garuu ati kaalii isan deeggarin kaate laalamma taraa kiyyan gaddiidhiise isan deeggarin akka obboleetti deetiti. Qoy obboleessa kiyya ilaali. Ani nama haadha qabu ani ummatiyan jaaladha dubartii akka miidhamtu tasumallee hin heeyyamu keessi kiyana heeyyamu hadha waan si argee fi miti kun uumama kiyya jechuu ila amma waan
يعني أما مجانا سنجر مجايون أسجبتي وان دبتو قبنو وقما رب سودان نيوتا لجنو نو أبولي يعني هم بينو يعني أن مجا كريو ما تتم بيكا إسي على منا إسا تاو بيكا مالي فيس ولي بينو جتو إسي دا وان إسي غافت ونجاكا سايسيني في اللي غاسي أكتو عبد السلام إيه نكا نبي يتوري أكا ديبيني بيتا أكاسم أكاسي من سميرة نبيكا قولي غلطو ندقيفت bakka inni jirutti maatii bira galee abbaa isaatiif haadha isaa dubbistee haatii fi abbaan isaa erga waggaa shan wajjin jiraattanii haadha tanteetis abbaa kan keetis itti himattee maal siin jedhan takka lammaffaa wanni si gaafadhuu fi hamaa wayii si jijjiiruu si waan hin taane afaan si baasuu osoo hin taane dhugaa jirtu waan anatti illee gaafii ta'u nan gaafadha kalee galgala akka laayivii kan kee jala taa'ee si caqasaa ture koomentii barreessaa ture deemee isa gaafadhee jira tole akka deebi'es kalee galgal naa himi ammallee yoo ta'e dhimma kana miidiyaa irraa gadi buusi nullee nama amantu as fidi anillee akka hiriyaa tokko ani rakkoon qabu ila Samiira an akkasii salphatuuf malee an I don't care wanni ani nagalchi akkasitti salphatu akkasin jedhin kalaal Khalid oy Samiira Khalid akkasin jedhe akkana mena bitaalisa daqiiqaa lama takkitti madaabadhu kaati takkitti bichaa dhaabadhu akkan siin jedhu akkana jedhi gaafadhu abbaa manaa isii kana erga beeyte atillee abbaa manaa isii kana amma fidii jechuu asumatti isiin na nyaanne akkanatti haa jedhu meennillee dhugaa isaa gisee san baafna godhuu dandeetta akkana ayyen fitadha naafura rakkoon hin jiru himtee mucaa kana haadhaaf abbaan isaa haadha abbaa kan keetiiti waggaa haganaa nama ilma isaaniitiif niitii ta'ee tureeti ati himattee maasiin jedhan inni biyya ture isaan bira ture himattee maasiin jedhan takka lammaffaa mallaqa kana kama jireenya hanga gaafa haadha manaatiif abbaa manaa waliin jiraattamu walaa kaashii harkaan harkatti mallaqa kee ka ta'e kaastee itti kennitee si dhoggate akkam ila waggama shanii kanayyuu wajjin jiraattayyuu haqa biraa qabda dhugaa rabbi yoo dubbanne haqa biraa qabda ka yookaan kaash itti kennee yookaan hilli keesseef jettuu miti haqa biraa qabda makiinaa qaba biyya makiinaan isaa tabalashee jennaan makiinaa hojjechiisa jedhee harkaa fudhate sii deebisanaan jedhee ayye tole amma oda angeeffadhe jedhe warratti matte ummaa isaatiif abbaa isaatiif tageenni biyya ture kana warra himte maasiin jedhan mucaan akimii keenya olii nu dhaga'u kanaafuu dubbii kan keessaa nu baasiin jedhan himadhee jira ani keessaan dhaqee bakka kamittuu taanaan mana kiyyas bana taanaan an Abdusalaam illee fidee isin dhageessisaa odaa fooloo naa deebisi dhageeffadhu ummanni kun akka furamuudha maleenu yoo hayti meetti tana jiraate rabbiin si agalchuu qatanti garuu miidiyaa irratti tokkoffaa warra koomenti si barreessu hin arrabsiin obboleeyyantanti nama biraatiin waliin loliin Abdusalaam qofa wal dhabi isuma maal obboleettii jaraa miti maaliif na arrabsan akkati egaa kadhee baran dhugaa qabaa aslaal ka koomenti Samiira nama fayyaa jiraniin siifne Simfayyad obboleeyyan teeta shamaraa maqaa baasitti illee ilma shamaraa Samiira yaada tokko bicha irratti fedhan dhimma kee bicha himadhu as jala maaltu jira beektaa nama maraatan nu laala nama fayyaa qabus si laala nama gaarii laala kasi aarsuu barbaadu jira koomentii akka anaatitti koomentii dubbisuu osoo dhiifte isaan arrabsuu dhiifte dhimmi ijoo kee ka amma inni maallaqa si nyaate kana maallaqni kee akkaataa itti argamu bicha akkamitti akka itti kenniteef akkamitti akka maallaqni kee argamu bichaadha wanni ati barbaaddu malee namni asirratti eebbisee si abaaree dhiisisan maallaqni kee hayti kee. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi mabruuk welka. Nagaa jirtu Khalid akkam. Jirra alhamdulillah rabbil alamin. Wadaanis gamsuun warra as keessa jirtan waan inni obboleettiin teennaati manaallee baga jiraatan dhiiroo. Isinis baga jiraatan. Amma yaada ina saartan lina fakkaata dhiifama. Dhibeen gaafa saala qabatte saalfii fitatte jetti Oromoo yooman maayitu. Warra saartanii keessa banuun kunillee guddoo nama ulfaata keessa illee hin beeynu. Waan kana waan nama dhibe abbamatu beeka. Obboleettii keenya kanallee waan isii dhibe isimatu beeka. Isin waan kana namni waan kana keessa beeytan ufi fudhattanii mucattiillee ufi fudhattanii gurbaallee ufitti as fudhattanii
waan kana sirna gootanii laaltanii argamtee dhabamtee illee social media irra osoo deebiftanii bareedan ta'u waan kana asirraa gabbuuftanii keessaan laaltanii humna keessanii ol ta'u ta'es yoo humna keessan ta'e araarruu bu'e yoo humna keessanillee hin taane mucayyoolee ofii fudhattanii isallee ofii fudhattanii keessaan laaltanii waan kana osoo xumurtanii bareedan ta'u yaada gabaabaa Khaalidoo fi Odaan. yaanni keessan yaada bareeda amma Khaalidoon wanni jedhe isa sanin fidaa mana kiyya banee akka mucaan waan isii kan irraa fuudhe akkaataa irraa fuudhe akkam akka jiru amma Samiira asirratti waa tokko bichaa wannan siin jedhu nama kana waggaa 5 wajjin jiraatte waggaa 5 jechuun guyyaa 5 miti namni kun maallaqa irraa fuudha biizinasa wayiitiin dalaguu danda'a akkuma mareef jette kana ni biraatitti jijjiiruu danda'a ittiin hojjetuu danda'a biizinasa irra jiraachuu danda'a ammatti yoo harkaan qabne ammuma immoo ati yoo tasa wallolte ammuma maallaqa fidiyoo jetteen anumallee yoo taate ammatti maallaqa sitti kennuu hin danda'u maaliifi wajjin jirraa wayiin bitee jira jechuudha waan san gurguree maallaqa naa dhaggeeffadha deebisaa asirratti anaaf inni dubartii irratti wallollee erga wallollee ji'a 8 moo ji'a 9 adeemaa jirraan ji'a 9 eeggadheen kan eeggatuu hin danda'u galee kabajaan naa kenni jedhee jiraan kabajaan naa kenni odaa kiyya naa kenni kabajaadhaan maallaqa koo naa kenni jedhee kadhadhee dadhabeen akkiirarra miidiyaarra fidee malee eeggadhee jiraan anaaf inni erga wallollee ji'a 9 moo ji'a 8 adeemaa jiraan. Obboleettiitiyya Samiira lafeetiyya haqatee barbaaddaa mi'ati. Haqa koon barbaadana. Eeywa ulfaadhu galatoom namni haqa ofii barbaadu hayti yoomu haqatee rabbiin balleessin yoo biraa qabaatte haqatee rabbi lilmoota akkalleessi jalaan balleessin. Eega haqa taate mee jaruma kanneen lamaa irra kaawwadhu sirni dubbiillee akkas jira. Haqa kan kee kana gaafatanii dhabanii arganillee argine dhabne siin haa jedhanii obboleessuma keenya Khaalidiif Odaa irra kaawwadhu dhaqanii obboleessa keenya kana eega nama sirriitti sirnaan wal beekan taate wanni asirratti haasa'amullee tokko si arrabsa tokko isa faarsa tokko si arrabsa tokko si faarsa girgirii nama keenyaa keessatti wanni social media kun mi'aan qabdu waan kana sirnaan keessaan haasa'anii jiraachuu dhabdu haqa isii asirra haa fidani malee dubbii asirra ta'anii borcantuun illee mi'aan qabdu obboleettitiyya lafeetiyya waan kana mee akkasumatti osoo wal caqastanii bareedan ta'u jara keenya haqa isii tanallee fuudhuuf haqa isiillee baasuuf isiillee haqa baasuuf yooma keessaan haasa'antu irra bareeda jechuu barbaadeeti ani. Mabruk yeroo tokko Khalid yaada gaarii fidee jira. Khalid mana ifuutiyyuu banee yookiin asirrattuyyuu fidee haala jiru kana haga ammaatti gadi baheen dubbanne mucaan himatamaa jiru kun dhaggeeffadhu. Waan tokko takkii maallaqa ishii na bira jiran suuraa isii gadi furee maal tureen fuunna tureen arrabsaa jiraniin si galee waa tokko intini dubbateen jiruuni. Aboo hamtuutti fudhatina bakka takka namni isaan lachuu gara garaan gadi bahanii miidiyaa irratti wacuuni furmaata hin kennu hayyee isii akka dhabdee furmaata kennaafii miti dhaggeeffadhu maaliif siin jedhe beeytaa xamma isa beeytaa itti dhiyeenyaan beeytaa waan ta'eef tarii waan jennu kanaan ala ta'uu danda'a tarii maallaqa isiitiyyuu hin kennaaf jechuu danda'a. Sigale? Duga. Ani kanaaf jedhe ani kanaaf jedhe mucaati gaafadha waan jiru tokko hiriyanan dhonsu ani komentiin ganda akka arrabsitu fuutee maatii isaa akka arrabsitu si godha isa kanarraa of qusachuudhaaf mee waan namni siin jedhu dhagahii tasgabbaa'ii siin jechuu barbaada an dhaqeen dubbisa mucaa akka kiyya. Abshir. Samira koi me mucaan dubbataadha me Shamsu dubbadhu me. Tokkoffaa baatii 9 eeyidee miidiyaa irratti baaste. Asirraa yoo gadi buuste mucayyoon kun nama hin qabdu ta'a. Nama dhaqee keessaan dubbatee dubbii kana fixuuf hin qabdu ta'a. Miidiyaa irratti takka bahee jira gadi hin buusin. Eeganii Shamsu biroko mee amma guyyaa takka lama ati obboleessa isiiti ana obboleessa isiiti guyyaa takka lama ajandaa kana asirraa dhaabsistee gadi buustee ijoollee kanneen walitti dhiyeessitee hayxii isii akka kennamtu
jara lachuu raayyu anis atis qayyabanne yoo danda'ame akka atu jette mallaqa isii kenneef mucaan kun ahli wasaalin dhumat yoo dadhabe mo ol deebisan akkuma qara miidiyaa ol bahe guyyaa 2-3 gadi buusanii qabbaneessanii waan kana laaluun rakkoo maal qaba ol deebi'uu maal qaba miidiyaatti Khalid miidiyaatti tokkoffaa wanti dubbiin kun dhagaameefu miidiyaatti baanaan tokko jedhu waliin sobno lammaffaa baatii 9 eegee jette baatii 9 keessatti namni hin deebisin yoo na achi yoo deebisellee sababa miidiyaa deebise jechuudha hin deebise taanaan illee sababuma miidiyaa kana deebise yoo deebisellee yoo na booda otuu nama qabaatte jalqabumaa isiin illee miidiyaa irratti hin baastu silaa namni atobboleetti irratti gocha kana raawwatamee hin dhiiftu Shamsu kana gooneo. Shamsu mee dhiifama waliin obboleeyyan tiyya daqiiqaa mee oda. Khalid. Meera tokko haasa'u gaanillee. Takkatti bakka deebima keessii fi simaa fi Shamsu. Dhiifama waliin. Yaada kee dhibbarraa dhibbatti sii deeggaraa dhugaa keeti waan kana mucayyoon tun ummata kana dila kanarratti gabbaatee osoo hin miidhamin lafaa kaatee nama waggaa kana waliin jiraate dhara irra hin keettu jenneetumaan fudhanna akkasumatti amannoo hundi kennaawu. Kana waan taateef amma odaa fi Khaalidiin wanni ani ittiin deeggaroo jiraate jechuun jecha kana kara keessaatiin hin fidha guyyaa 2-3 osoo ta'in sa'aan 2 gahaadha micattii miidiyaa irraa gabbu'ee osoo ta'in anjaa isiinuu boqannaaf gadi buuti akkana sa'a 24 asirran teettu yeroo muraasa wayii kennaniifi Khalidi warri isaan beekan dhaqanii mana iyyuu haa banani isii bu'ii osoo hin ta'in isiin anjaa humbuuti waa sa'a 24 asirran teettu boqannaa ofiitiif humbuuti kanaafuu yeroo osoo ittiin kennin guyyaa 2 bu'ii 3 bu'ii osoo hin taane mee carraan haa kennamuu fi haa dubbisani homaa kasaaraa hin qabu yaaduun gaariidha kana Khalid gaafii tokkoon qaba amma sii gaafii gaafattee kaate isa saasofsiiseen ture jette isa gaafattee na maal siin jedhe bilbilaan haasaheeti miti nan barreessee fi yeroo sani anillee biizii jiran kokolaachisaa natti hin mijoyne wanti akkanaa jira miidiyaa irraa maali wanti deemaa jiru kuni jedheen wantichi sobaa wanti dhugaa tokkollee hin jiru siifan bilbilanaan jedhe naan bilbillee anis hin bilbilleef isii irraa amma deebi'ee lammaffaa kalima galgala argaanillee laayivii jala taa'ee koomenti barreessaa Amma Khalid sa'a tokko yoo sii kennine sa'a 2 yoo sii kennine fixee deebuu dandeessa. kana kaanillee jechuu barbaade micattii irraa bu'ee osoo hin ta'in asirraa bu'ii osoo hin ta'in bareeddu yaada bareeddu Khalidoo bayiiti ati Sa'a 2 nu eeggadhu Samira. Sa'a 2 eeggadhu. itti dawwali waa godh Samira tole isin Samira waa godh Samira akkana koomii fooloon adeemtiiti lakkoofsa kan kee aadinaa tole akkana fayyaa ta'e illee aadiidhaan bilbile an akkanaaf akkas daddabsaa irraan fedhu jaarsummaa sallaalu garuu hanga dandeettiin haqa gurri kee dhagayooyi adda baafachuun gaarii waan ta'eef foolo si godheera fooloon adeemis lakkoofsa kan kee tekstinaa godhi siifan bilbilaa isaallee bilbilee walisin qunnamsiisee waan jiru isin lamaan irraayyuu gurra kiyyaan dhagaye ummata kanaaf deebi'u. Allah inawwar barka fayyaa ta'e Khalidoo akkanuma dubbimatu akkanalleedha waan gabaabaa Samira yaadni kun ta'e. isiillee yaada isiillee ilaaluun bareeda fayyaa ta'e kanuma isiinillee maa isiinillee uummata Oromootiin ala jirti isiinillee dhaabbadhu yoo jedhaniin inuma dhaabbatti jara kenna inni ammoo wantoota adda addaatiin sodaachisee wantoota akkanaa waan akkanaa kuni waan faashinii irra tare inni waan akkanaatitti illee oga jiraate wantoota adda addaatiin nama sodaachisuun faashinii irra dabree jira isinii galee kana waan taateef illee gara qalbiitti deebi'e. Samira koy rakkoon qaba ati warra nikaa saatii halaala saatii viidiyoo isaa minaamin sodaatinatti dhiisu isumatti ittiin fokkisa isumatti borrabbii fuulduratti ittiin gaafatama isaa yaaddain gaddeessu miti adda isaatti fatee adeemu isa tuutta warradaati amma obboloyyini kan koy nafichisiis amma waan ujeellee kuusiin jedhanu dhagayaati waan jadisiin jedhanu dhagayiiti ishi jedhi waan jadisiin jedhanu dhagayiiti jari keessaan dhaqanii waan jiru godaanis Khalidis obboloonni keessis waan jadisiin jedhanu dhageetti ishi jedhi nageem leelaa qannoo kan nageedhaam leelaa qannoo borisiif ta'anis asuma
dirra eessa na hidhatteeti kanaa jennaan waan jedhisiin jiru Kaalida tammoo kophaan dubbisin akka ilaalchi odaa dabaladhu. Odaa dabaladhu nama tokko keessaa fudhadhuuti. Nama dabaladhu dubbisi. Imboa sheekota mubaraka jedhu kun isin bakka kiyya bu'a. Lakki ele obboleessa kiyya anena mucayyoo illee hin beeku ammuma Hussein gurbaan illee hin beeku. Wallahi ani illee hin beeku ammuma Hussein wallahi nama tokko hin beeku. Kaalid nama beeku qamaa keessa Kaalid nama keessa dabalatu qabda nama beeku. Na dhageeffadhaa kaawwachuu jira. Namni kaamu baata fagoo jira. Bila normaali daawwatudha himaa ta'uu hin dandeenye. Mubaarak Obboleessa kiyya Kaalidin sirrittiin hin beekaa rakkoo hin qabu. Wani an jechuu barbaade jala kenna. Eega sirna dubbattan taate eega nama kana walitti fayyisuu taate haga mucayyoo tanaa eega soquu taate rabbi haqa isii haa galchu haqa isiin tuksini akka isiitillee rabbi haqa haa galchu wanni isin jettan dubbima haqaati keessaan dhaqanii dubbisuun Akkana. ammoo nama kana adda dubbisuun sirnaa miti maaliif waan isaan jedhee burkaaduu danda'a waan ta'eef nama Sirriidha. bira gaafillee bira godhuun bareeda ammas obboleettii teennaa wanni an jechuu barbaadu hayti dhugaan barree ni dhokatti malee ni mudhatti dharti ni qaddatti malee cittuu jedhan dhugaan ta'e hadhallee yoo dhokatte borusii baate yoo ati haqa dhugaa irraa qabaatte haqa rabbi isa yoo irraa qabaatte hardhas yoo dhokatte ni baate dhugaan tante wanni jarjaran surreen jarjara hidhatan jette oromoon jarjaran namarraa buutii jedhan siigaluu qaba yoo si'iif jidduu nama kanaa rabbuu fala buusee waggaa shan wajjin turtanii beeki dhaamsa gabaabduu rabbi fala buusee dhiirsaamniitiifu walitti isin deebisu taate waan yoo namni qabu hin jiru rabbi walitti isin haa deebisu yoo jidduu teessan rakkinni gudhaan jiraanne waan kana malee jarri kun gatta'anii rakkoo keessan fala yoo ka kennan taate keessan gatta'anii mara'atanii egeree teessan taburuutiifillee fala yoo kasii kennanii fala yoo kasii haayinqee nu barbaannu kana nama waggaa shan waliin ture jechuun waan salphaa miti bulee waliin nyaatanii riskii waliin nyaatanii nama gogaa goggogaadhaan waliin ciise kana waan ta'eef obboleessi keenya Kaalid abbaa barbaade dubbii itti kennaa abbaa barbaade haa dabalatee dhaqu gama ani silaa nama si aanurraallee nama tokkoche yookiin nama si aanu yoo qabaatte jara kanaa waliin erguun bareeda. Maadii itti dabalaa bakka gara na dabalaa bakka ni jirutti nan akka ani rakkoon qabu bakka ni jirutti nan akka nan gaafadhaani Hin fitadha. Maadii itti dabalaa bilbilallee wal jijjiiraa keessaan dhagaa namni sadii gayaadha. Jara kenna. Mucayyoolle Samiiraallee baatii sagaluu obsitee sa'aatii muraasa obsuun dadhabdu jedhee abdii qaba. Kanaafuu keessaan yoo dadhabamee jedhe itti haa karaa isii humna gartee wanni ittiin haa iyyattu haa dhageessifattu jechuudha kun. Waan ta'eef Kaalidoo wannan siin jechuu barbaadu. Walumaa galatti isiin akka ofii barbaada jettee waan biraa asirra barbaadaaf hin baane jechuu kooti. Maatii Mabruuk Kaalidii wajjin dhaqaa isin. Ani yeroo dubbannullee namoonni muraasni muyyuutii haa qabannu akka wal dhaggeeffannu. Nus gootota wal dhaggeeffannu irra gaarii. Shamsi obboleessa kiyya wanti tokko wanni beekuu qabdu wanni amma gurbaan kunillee nama namaan hidhani quballee quba aanu hidhanii jedhani namni kunuu nama namaaf mooyamu jira beeki inni kunuu yookiin ana didee si diduu hin danda'u si didee ana diduu hin danda'u namni nama malee jiraatu ilma namaa kana akkuma malaan bishaan wadda oromoon jettee malaan waa gaafatanii waa amansiisanii agarsiisanillee eega malaan galchuu fi barbaadan mala sanii wanti jedhan waan ta'eef suuta obboleessi keenya Kaalidis bifa aarii osoo hin taane nama dabalatee sirnaan namni dhaqxanillee waan kana laaluu barbaadda eega galchuu barbaadu taate bifa aarii osoo hin taane miira osoo hin taane tasgabbii waan kana gaafatanii haqa jirtu baasanii jara kana walitti fidanii hatti isiillee galu yoo ka walittu hidhamtu taate ijoollee tana deebisanii walitti hidhu rabbi wali isii haa hidhu yoo jidduu jaraatii rabbi khayriin wayii ka yaadamtu taate akkasitti ilaalaa jechuu barbaadeeti dhiifama. Hirriidhaa asirratti barwanta ni jedhallee Kaaliditti nama dabalaa jenneemi gama maadii al tokko gama Samiiraatiin maadiin hin jira Mabruukii fi Kaalidin jira isin sadanuu waliin dhaqaati maal akka ta'e hubadhaati deebi'aa nuuf hima ati garuu Samiira miidiyaa isin dubbiin keessaan qabamaa miidiyaa irraa ምንም ብትፈጠር ወላሂ እውነቴን ነው ያኒ ከዚህ በፊት የተፈጠረ ነገር ስላለ አት ሚዲያ ራቡ ሲወዝ እንጀራን ይምቡስ
Saamura seegun dadhabdu eegiti yoo siif sirraa siif asirraa yoo siif hin sirraa miidiyaa irraa yoo isiin hin bu'in hin gashu maallaqallee yoo isiin akkas taate malee akkas hin godhu. Andeenya nagar yoo viidiyoo of biraa qaba viidiyoodhaan as faraa maatii kiyya bilbilee mucattiin keessa yoo duute na tajjeesee jedhee aadataa jiraan isinii galee ammas taanaan maallaqni dhaggeeffadhu Masin alfoበታል ቀጥታ ባሲ ሄዳለና መለክታለች ሰፋራን ጀኩ ባሲ ሄደሽ ማመልከት ትችያለሽ ማስመጣት ማስጠራት ማስመጣት ትችያለሽ ዲፈማ ሸምሱ ያ ሞሞቲ ዲፈማ እኔም ላውራ አመ ዱቢፍ እነ ዱበን ዴቢስናጋ ዱበት ዴቢሱ ፊምቲ ሸምሲዬ ማስ ፈቃደ ቤታ ሰዓቲ ሰዲ ቦዳ ሳላማ ጀነኒ ሚረ ሳላማ ቦዳ ጀሪ ሰዲን ኩን ደቀኒ witeedi isa maallaqa isi hinkennaaf yoo inni kan jenne taate itti hafuftu sa'aatii sadii neeyna sa'a lama sa'a sadii illee jedhan jarri nutti himanii neeyna akkasuma jedhaanii jira miidiyaa irraa bu'ii jedhaanii jiru anillee miidiyaa irratti dhimma ofii haa himattu garuu amma sa'a lama isinillee deemte boqonnaa gootu jarri illee haa gaafatanii keessan jarri walii bilbilanii finne illee haa barreeffatan yoo fitatan rabbi warra keerii haa godhu inshaallah rabbi walitti araarsu. Maleka ammoo namni zollomamuun qabuudha malee nu bar jibbiinsa hin qabne walitti deebi'anii akka jalqabaatti jaarsaa fi jaartummaa isaanii oofachuu hin danda'an. Garuu miidiyaa irraa bu'ii keessatti deebi'ee finne dubbiin dhummate waan akkanaa tahiisan didi jenneen malee bultii keessan oofachuu walitti deebitanii araaramtanii akka duraan oofattanitti oofachuu hin oofatinaan jenneen nu ammallee. Garuu zollomamee jira eega jette zulmuun isii suni ol bahee hayti isii galeefi isinii galaaraan hayti isii galeefi waan rakkatti san garte waan rakkatti maallaqan na nyaatame jette qodaa manaa naan kennine jette hunda isaa kenneefi nagaan addaan bahuu waanuma jiru namni waliin gahin waliin galin addumaan ba'a sii galee waan kana ta'eef yookiin nama qabaachuu dhabuu dandeessi. Amma jarri sa'aatii nutti hima jira sadiin irraa sa'aatii gaafa bishamsu sa'a lamatti danda'a ammoo sa'a tokko keessatti immoo sadi keessatti. Sa'aatii jarri gaafatanii deemu yookiin Fooloo kana dabisitti amma silkii sana ergi annan gaafadha dawulee nama amma zamma. Silkii sana barreessama. obboleessa kiyya wanni adda gaafattanillee hin jiru nama isin goditti ergine kana wajjin jiguma dhaqaa gaafadha maaliif ennaan adda gaafachuunillee hin ta'u ammas naannoo tokko jirtanii isin naannoo tokko jirtanii ila meena dhagaya social media waluma hidhamaa jira nama yaa guruupii godhanii Samira isa jirta. Samira isa meena dhagaya na dhagaan isiniif hima ani ma Jidda. jidda jirti jidda jirti maadi na dhagaata Isa jiranni inni seera. sagaleen kun dhagaamu Daa'i barakkoon qabu annaa silkoosa sanaa kennaas nan dhagaafeera. Nan gaafadhaan ila waliin. sagaleen kiyyan dhagaamu dhiiro yoo muddiin isa qofa osoo hin taane namoota sadii waliin kennamta waliin dhaqa akkas wayya. Haaliti odaadha moo mubaarak namoota sadii walirratti hidhaatii namoota akka eenyu jedhee jira shamsuun jedhee jira reefii tana jechuudha dhugaadha mubaarak waan tokko namni tokko adda fala yookaan waan san isayyuu gartee kakaatu mala kana waan taateef nama sadii hin dhaqa muddiin kaalidi odaa ta'e mubaarak hin ta'e nama sadii hin dubbisaati mucayyoolleen agasii boqonnaa fudhattu ammoo asii wantoota adda addaatiin si sodaachisu gaawii dhalli fakkaate akka xiyyeettutti jechuudha kasanii uummata akka wanni akkas jedhamu hin jiru faa jechuun afaanumaan jedha malee wanni si godhuu danda'u tokkollee hin jiru kun soba omaallee si hin godhu namni waa nama godhu afaaniin illee haasa'u biyyatti bilbilee abbaa fedhe bilbilee yoo ani ajjeese kun kalaanfaadhiidha namni waa si godhu hin jiru biyya ammoo gartee kaaseeraa jirta jechuudha sii galee kana ammoo wanni kanaaf sodaachisullee hin jiru kanaafuu amma yeroo muraasa
warroonni gartee kaasirratti waan kana dhimma kana ofirratti bootan namni isa beektan muddiin hin dabalatee jechuudhaan walirratti hidhaati dubbisa daqiiqa sa'aatiin maanni inni jedheen ayideebii amicayyoo haa iyyattu kara dandeetteen akkuma jirtu kanatti haafuuf rabbiin haqa isii haa galchuuf haganuma isin jechuu barbaada. Assalaamu maatii mabruukii fi kaalid keessaa waan jennu jedhee bu'a laa ilaaha illallah namni waliin dhaga'u jiran ila dhageeffadhaa dhiiroo akka goonu tokkoffaa maadii foolasii godheera lakkoofsa kee teekistinaa godhe samiiraa lakkoofsa kee teekistinaa godhe akkasuma odaan anis odii jira odaalleen sana fakkaata anama si erga kunuuki tole naa erga ani mucaa lakkoofsa adda addaan ittiin dawwallu anatu isin marayyuu bakka takka isin hidha bilbila kiyyaan abshiru san ittiin cinqamina Samira lakkoofsa kee teekistii godhi waan isin jettanillee waan isin jettullee waan inni jedhullee nurii kardi godhan yeroo teknooloojii dhiirooti homa takkan shakkinaa miseensa uummanni as jala jirullee warroonni imoodhaan imoo gurbiidhaan bilbilaanu bilbila namni marti kaalid irratti ergaa kalaas bilbila qabseeraan bilbila qabu yamma hin qabu bilbila qabseetaa qabsee jira bilbila imoo qabda tole teekistinaa bilbila imoo Samira abdii kubee seensisan jalaa gabbu'a buune waliin arginuuti ammuma erganarra lakkoofsa keessa namni martuu kaalid irratti ergaa shamsootillee ergi Alas ana sin qunnamsiisa kana eegasii booda waan goone isiniif himna rabbiin haa fixuuf ijoolleedhaaf mucayyoon yoo haqa isii waan mucaan amanu ta'e sagalee riikardii wajjiin waan qabatamaatiin akka deebi'uuf goona yoo dadhabame ol deebitee nama nurra jiru namoota gugurdaa hayyoota jajjaboo namoota akkasiitii himatanii rabbiin haa fixuuf namaaf dursa rabbiin nama wal dhabisanii rabbi isaanii haa fixuun waan guddoodha. Rabbi haa fixuufi bakka lakkoofsa